Yoyyaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan ani nagaa ja'an boodhaani isin immoo akkam moraan nan beennaan ja'an boodhaa akkasumas immoo Habib yookaan immoo jaajettanii na waamuu dandeessan akkasumaan immoo miseensa haaraa warroonni maatii kennan taane subscribe gochuudhaan maatii kenna taasiniif jennaa subscribe gochuu qofatu sanarraa eegama kaachiin booda immoo miseensa kennaa taataniirtanii isiniin jedha. Maarree maaf dhuftee maaliin dhuftee maal qabattee dhuftee akkamiin dhufte ka jettanii laaltan yookaan yaaddan hin dhabamu. Adda akkuma beekamu waan kanaan dura yookaan viidiyoowwan kanaan dura isiniif qabadhee dhufaa jiru isin biraan gagga'e. Qoosaa wantoota garaagaraa akkas walaloo waan kana fakkaatuun isin bira dhufaa har'a immoo saniin adda maaliif jennaan maaliif akkuma isiniin jedhu sila isiniin jechuuf yaadetti maaf dhuftee maal jedhaa Oromoon maaf dhuftee gaafatanii waan dhufeef abbatu himataa jedhanii mire akkasi. An kan jechuu barbaade har'a waa'ee tokko wanta amma yeroo ammaa social media irra deemaa jiru kan waan tokkoon illee waan narraa eegamu nin jedha. Kan dura tarii waan akkasiitiin hin beektanii hin jenne dubbadhee hin beeku. Kun immoo dhugaa tokko yoo laaltee calliftee hin ulfaataa jechuun dhugaa agartee irra darbuun karaa si nyaata yoo dubbatti si wayyaa siifillee. Namoota hin hubanneef illee tarii akka hubatan fi wanta tokko jechuudhaaf walumaa galatti namoonni na caala jedhan jiran namoonni waa baay'ee jedhan jiran kan garummoo saniif osoo hin taane wanta narraa namni kamuyyuu qabaa mire waa wayii wanta jedhuu qabu kanaaf isa dubbachuudhaaf dhufe naaf kolcha isiniif jedhe warroonni karaa kanaan nan beekne tarii yoo isin viidiyoo kiyya kana keessatti yoo wanti isin mufachiisu jiraatu ta'e dhiifama isinii jedha. Dursee dhiifama isin gaafadha oduun dubbatiin dura. Wal garma viidiyootti yoo deemnu qophichaatti. Har'a maal jedhaa mata dureen kiyya har'aa maal jedhaa? Namni maaliif jibbamaa maaliif jaalatama? Nama akkamiitu jaalatamaa nama akkamiitu jibbama? Isa jedhu mata dureen koo har'aa. Maarree viidiyoo kana laalaa yoo jiraattan jalqaba irratti like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Asumaan immoo namni maal jettanii yaaddan? Namni maali jettanii yaaddan ofii keeti? Ati mee namni maalidha jettee yaadda ofii kee? Eeyyan namni maalii? Namni uumama addaati. Uumama addaati. Namni waan addunyaa kanarra jiruun adda. Maaltu adda godhee? Akkaataan bineensota yookaan wantoota uumamaa addunyaa kanarra jiraniin adda isaan godhu yaada. Hin yaada. Wantoota garaagaraatiin fakkeenya yaaduu anjiraami dubbii wantoota garaagaraatiin adda kalaqa kaanirra. Kanaafuu namni yoo maal ta'e jaalatama akkamiin jaalatama? Eenyutu jaalata? Eenyu jaalata? Ati eenyuun jaalata? Nama akkamiin jaalata? Atoo nama akkamiiti? Gaafii jedhu. Dursitee nama san jaalachuudhaaf ati nama akkamiiti? Parsanaalii namni akkanumatti yoo laalte ilmi namaa kamiyyuu kabajamaadha. Sabaanii miti, biyyaanii miti, naannoonii miti. Namni namummaa isaatiin kabajamaadha. Namni namummaa isaatiin kabajamaadha. Kabajamuus qaba. Ani nama tokko bifa isaa yookaan afaan isaa naannoo isaa ganda isaatiin osoo hin taane namummaa isaatiin kabaja. Eeyyan nama namummaa isaatiin kabaja. Maaliif jennaan namni kun akka namaatti nama kabajamuu qaba. Tarii namoonni tokko dhageettiidhaan beekamtiidhaan guddaa ta'ee maal ta'ee waan akkasii kanaa miti namni jalqaba
ka kennamu qabu beekamtii nama saniitiif osoo hin taane qabeenya nama saniitiif osoo hin taane dandeettii nama saniitiif osoo hin taane maaliidhaaf namni namummaa isaatiin kabajamuu qaba jechuudha. Kana hundaayyuu ka dursu dhageettis ka dursu qabeenyas ka dursu beekamtiis ka dursu hayyummaan ka dursu namni namummaa isaati. Kana hunda hangafni ilma namaa maaliidhaa kabajaan jalqabuma jirtii jechuudha. Kanniin achi booda namummaa booda dhufa miti kun erga nama taateetiin ati ka yookaan hayyuu cimaa wayii taate nama taanaan akkas taate maali namummaan kee sun kabajamuu qaba. Hayyuu taatee nama guddaa taate osoo hin taane nama waan taateef kabajamuu qabdu. Namni immoo namni nama akkamii jaalataa? Nama akkamiitu nama akkamii jaalataa jedha. Namni wal fakkaata. Akkuma wal fakkaataa wal barbaada jedhan san. Namni gariin baay'ee nama garii osoo hin taane addunyaan yeroo baay'ee maal keessa jirti amma namni addunyaa sobaan haguugamteetti. Sobaan namni hin sobne hin jiru anaanuu dabalatee jechuudha. Fakkeenya haaluma fakkeenyuma salphaa fudhannu. Min dawwalama. Hello. Min eega tokko kararra bahee aduu keessatti maal ta'e aduun isa dhukkeessee jechuudha. Okaa awwaarritti dhaatee beellamee jechuun dhaabbata. Sun immoo maal jedha okaa dhugaatti himee konkolaataa dhabee hiriirarra jiran jedhu. Dhufee wadhakkaa ga'e kun amma daqiiqaa 5 eege garuu daqiiqaa 50 turangu. Tokko kun soba. Namoonni akkamii gariin jira bololaa namootuma oduu qilleensaa kana jaalatu jira. Oduu kana argite bubbisuu kana ka jaalatu jira namni. Kallattiin namoonni tokko karaa saniin kamilkaan illee jiran bubbisaniitumaan ummanni kennamuu maali nama bubbee akkasii jaalata dhugaa dhiifamallee naa godhaati. Dursee dhiifama gaafadhee jira waa baay'ee as keessatti namoonni kenna dhiifama naa godhaa namni kenna nama bubbee akkasii jaalata. Maaliif jenna wanti inni haasa'u sun dhugaa itti fakkaata. Waan tokko immoo waan isiniin jedhu dhugaan maaliidha? Dhugaan wanta qulqulluu tokko dhugaan wanta qulqulluu homaa hin qabneedha. Taliila dhugaan sababa qabaa hin qabu anaaf dhugaan sababa hin qabu. Maaliif dhugaa waan ta'eef wanti sun dhugaa waan ta'eef anaaf sababa hin qabu. Garuu immoo soba sababa garagaraa dhugaa miti barka barbaadamu dhugaa soba gaafa soba waan soba wayii jette waan jette san dhugoomsuudhaaf jecha maal goota? Waan jette san dhugoomsuudhaaf jecha maal goota? Sababa itti barbaadda. Maaliif mirkaneessuudhaaf ka dhugaa fakkeessuudhaaf. Somni baay'ate dhugaa fakkaatti jedhamaa mire. Itti baay'iftee kaan jettee nama kaanii kaan gootee sobsiiftee waan akkanaa sii godhaa waan akkanaa sii ta'a akkana jedhii himi jettaan nama tokko biran dhaqxaa innis akkas jedha. Maaliif faayidatti san barbaada dhaqee sobaa jechuudha. Ashi atiin teettaa namni achi taa'e sun in dhaqaa itti himaa kunis itti hima sunis itti hima sanuma jedhaan gaaf kan ammoo maal ta'e sobni baay'atee mire dhugaa ta'e. Nama 2-3 irraa yoo wanti sun wal fakkaatee jedhame ta'e dirqama namni sun immoo maal gochuu danda'a? Anas ta'eessis namichi sun maal godhaa? Waan san fudhataa jechuudha. Kan namni 3 wal fakkeesse hime san. Dhugaan immoo takka waan biraan qabdu. Namni tokko dhugaa yoo dubbate kuwwan immoo dhugaa isaa san kuffisuudhaaf itti baay'ataa jechuudha. Sobni baay'atte dhugaa kuffifti. Akkami jennaan akkuma amma isiniin jedhe kanatti. Kanaafuu namoonni baay'een addunyaa sobaa keessa jiran. Fakkeenya isiniin jedha waa baay'ee naasa waa'ee namaati baay'ee kan kaase waa'ee namaati.
waa'ee namaa waan jedheef waa baay'ee naasaa amala namootaati. Amala nama hoo jedhu namni kamiyyuu dhiiras dhalaa hundi isaanii amala isaanis kaasee isiniif. Amala dhiiraa amala dhiiraa isinii ta'a. Ninja dhiirri yeroo baay'ee maaliin soba gara jaalalaa kanaan soba baay'ee soba. Akkasumas shamarri immoo sobuu irraa sobuu caalaa soba amanan dhugaa dhugaa dubbachuudhaaf shamarran yeroo baay'ee sobarra soba amanuu jaalattan. Enumaayyuu amma yeroo ammaa kana irra darbee jechuudha. Soba malee dhugaa namarraan fudhatan shamarran hedduun an hunda jedhaan jiru. Irra caalaan shamarranii soba malee dhugaa sirraan fudhatan. Maaliif karaan isaan ittiin baratan akkasi. Tarii nama tokkoon si jaaladha jedhe. Jaalaluma isa kana jaalaluma isiin jettuun kana tarii yookaati dhugaan jaalattee si jaaladha baay'ee tokko si jaaladha jettee jechoota ibsituun si harkaa dhibuu danda'a. Garummoo kasobaan si jaaladha jedhuun maal jedhan qashtii tiyyaa lubbuu tiyyaa ani si malee ijji lafanaan arguu jedha. Meeqa argaa oola akka waan dunuunfatee soba rabbiin kun jibbe kana iname. Si malee ijji lafanaan arguu an si malee maaliin ta'u yoo si dhabe akkana ta'a. Lafti naan mara maal maraa lafti eessa maraan lafti garan maree ni beeka. Kana amantan garaan keessan akkas addaan cite qabiraan dhufa gaafa dhugaa. Kanaan tuulamee keessi isaanii waan akkasii baratee jira. Shamarran dhugaa waan akkasii baratanii gaaf kaaniin dhufa yookaan tarii akka carraa ta'e namni dhugaa baay'een hin jiru tokko lama yoo jiraate sunuu dhufa akka carraa gaafa sanis argite ofirra dabarsan ittiin fayyadaman. Maaliif jennaan sun dhugaa qabatee dhufa. Sun waan hin qabne qaba. Kasobaa sun maal hin qabne qaba. Maal jedha kanalleen qabaa waan akkanaan godhaa an duraanuu waan akkanaa waan ija kiyyaan arge baay'ee. Maal jennaan waan akkana godhaa kana akkana godhaa jira waan akkanaa jedhaa jira. Maal gochuudhaaf hanga nama san harkatti deeffatuuf hanga nama san ka ofii taasisuuf amansiise keessa isaa seenee nama san jaalala qabsiise gaafa siin jaalala keessatti kash jettee keessa seente inni ilaala raafilii gubbamarra dhadhaa. San booda waan barbaadu gaafa irraa argate biraa baafata. Kun hin ta'u sirrii miti dhugaa rabbi dogongora. Maaf akkana ol goona maal jireenyaa hayi obboleessoo ati obboleettiin qabdu namoota baay'een argaa ofii kiyyaa ka beeku namoota hedduun arga. Jireenyuma akkanaatiin jiraatanii jireetuma bakka jireenya baay'isoo kun jireenya mulu addunyaa jechuun haala amma jiru keessa wal gahee jira. Dhugaa jechuun wal gahee jira. Namoonni akkamii namoota dhugaa qabantu miidhamaadha addunyaa kanarra. Dhugaa qabaatte taanaan ati miidhamaadha. Dhugaan ofis dhoksitee sillee dhoksiti. Garuu dhumarratti ba'uun keen oolu. Namoonni dhugaa dubbattan abdiin kutina. Dhugaa keessan irraa gadi hin dhiisina. Garuu immoo gammachuu har'aatiif jettee sobaan karaan ati imaltu boru bakka hin taane si gata. Kanaafuu boru bakka hin taanetti baduu irra har'a bakka hin taanetti badii bahi keessa. Kanaan siidhaama obboleessu. Obboleetti. Isuma dhufee bolol jedhu kana namanin yaa Allah. Isuma dhufee akkana sii ta'aa waan akkanaa sii godhaa an akkanaa. Seenaa tokko isiniif hima. Mucayyoo wayitii baay'ee jaalatti mucaa. Baay'ee jaalatti. Ani hin beeka mucaas. Mucattiin hedduu akkasiin jaalattu argeen waa'ee mucaa itti himuudhaaf tarii narraan amantu. Maaliif jennaan inaafaadhaaf jidduu seenee akkana godhee adda nu baaseedha.
akkana ta'a akkana ta'e akkana waan akka wanna inni hin jirre kan wanni isin na himtu wanni mucaan qabu gargar. Yaa Allah, kazaan booda maal gochuu jalqabe? Asoosama barreessuun jalqabe. Dhugaa Rabbi, asoosama barreessuun jalqabe waa'ee sanii. Waa'ee akkasiisan wal fakkeessee asoosama barreessuun jalqabe. Yoo ka hubattu ta'e jedheen. Achi booda asoosamicha san kutaa tokko lama sadii jedhee barreessee isa san dubbiftee maan naan jette. Anu waan akkasiisan hin sodaadhe minaamna naan jette. Garuu ani isheedhaaf barreesse. Innaa likki biyya biraa teettanii biyya kanatti immoo wallaahi baay'ee garaana nyaatan baay'ee shamarran biyya ormaa jirtan baay'ee garaana nyaatan. Maaliif jennaan nama asitti jaallattanii eenyu jettan nam halkan si faana haasaa guyyaa immoo bakki inni oolu bakka biraa. Wantoota garaagaraa araada garaagaraa keessa oolaan dhiironni immoo namoonni tokko maal inni kaayyoo biroo namni qabu dhugaa Rabbiyaan gammachuun qabaadha gammachuu tarii akka keessan waan akkasii qabaachuu dhabuu danda'a. Jiraamire wantoota akkasiisan an sunnaaf gammachuu miti. Anaadhaaf osoo hin taane boruuf jiraadha. Borummoo kana hundaayyuu akka qabaadhu nan beeka. Maaliif kaayyoo kootti waan amanuuf. Tarii humna hadha waan barbaade san ittiin godhu argachuu dhabuu danda'a. Eeyyan humna san hin qabu nan beeka. Garuu immoo hardhaa miti. Hardha dhabe malee wanta san boruu ni argadha. Kanaafuu walin miidhina walirratti yakka walirratti waan hin taane hin godhina. Nin beeka wanta kana akka gorsaatti akka hin fudhanne akka arrabaatti akka fudhattan. Ani immoo nin jedha nin hima waan arge. Jireenya biyya ormaas argee jira dhandhamee jira. Hadhaa fi mi'aa isaa ani jireenya baay'ee argee jira alhamdulillah. Na barsiiseera jireenya. Gaariis badaas dabarsee argeera. Bakka dhiirri seentu hunda seenee argeera. Garuu irraan baradhe. Garuu an bakka hundattuu uf ta'eet malee fakkaadhees fakkeessees hin beeku. Habiib ta'een malee nama biraa fakkaadhee dhaqee hin beeku. Tarii maqaa gargaraa qabaachuu danda'a. Feetu Habiib naan jettaa, feetu jaamboo naan jechuu dandeessa. Kun maqaa gosta beekootiiti yookaan maqaa ittiin an waamamuudha. Garuu eenyummaa kootii miti. Maqaa gargaraa qaba malee eenyummaan koo tokko. Ani nama tokko. An of ta'ee eessallee ta'u bakka kamillee ta'u of ta'een jiraadha malee bakka fakkaadhee yookaan nama fakkaadhee hin jiraadhu. Annaa kanaafuu namoonni amala akkasii qaban baay'izawee saaksii namoota sakkasan kana rabbiin waliin soqana fakkaate namootuma akkasiitti walii dhufu. Gaafa kaan immoo deemanii wanni sun hin zalaqu. Jidduutti addaan citee argina. Jedhanii malee wanta sun itti fufee galma qabaateen ana buleessu dhagaye. Milkaa'inni inni dhugaan qaxxaamura daandii kee qaxxaamura daandii gammachuu hardhaa osoo hin taane marfata karaa dheeraa ifa jireenya kee boruuti. Siif galeemi milkaa'eera jettee yoggu kan ati yaaddu jechuudha. Qaxxaamura daandii qaxxaamura gammachuu kee hardhaa osoo hin taane marfata karaa dheeraa ifa jireenya kee boruuti. Kana jechuun akkamii? Addunyaan tun hin jirti miree haalli jireenyaa hundaa'uun sitti ulfaata. Akkas taata. Gaaf kan immoo kallattii wayiitiin cabsitee maal jechuu barbaadda waan kana yookaan qabeenya wayii argachuu barbaadda. Tarii cabsiteeyyuu seeni argadhu qabeenyas. Hardhaaf gammachuu qabda garuu kallattiin ati qabeenya ittiin argatte sun kallattii sirrii miti. Kun immoo hardhaaf gammachuusiif yeroodhaaf gammachuu yerooti malee isa dhumaasiif qabu yookaan hanga dhumaasiif imaluu miti.
gammachuun inni sirrii daandii sirriidhaan tarii immoo namoonni tokko tokko maal jedhanii jechamni akkamiitu jira jechama daqiiqaan dheeratee jira jechama akkamiitu jira jechama maal jedhama jechamichi wanta barbaaddu argachuuf wanta barbaanne godhi jedhan isa kana fudhatee namni maal godha wanta barbaanne waan barbaaddu san bakka keessan yookaan imala keessan bakka san ga'uudhaaf waan hin taane ta'e jechuun bakka gadi jedhi gadi bu'i wannuma feetillee ta'e ilaalcha namaatiif bakka hin qabaatin gadi jedhi waa hunda hojjedhuudha malee waan hin goone godhi yoo siin jedhan immoo nama ajjeestees ofii kaayyoo keessan galmaan ga'uuf tokko immoo fuuraa tokko irraa fuutee tokkoof laatte tokko miitee waan san argachuudhaaf inni sun gammachuu siif hin qabu laali madaan tokko hadha miitee tokko miidhuuf nama sadi si'i nama miidhamu nama kennituuf tarii ati faayidaa wayii argattee waan wayii fudhattee nama san miitee gaqqabdee nama saniif laatta jidduu kanatti garuu kamiite sanii miti miidhamaan si'i har'a siif fakkaate malee maaliif jennaan namni namarratti waan badaa yaadee biraa darbee deeme sun dagateera inni irratti miidhame sun immoo gonkumaan dagatu miidhama isaa san caba namaan cabe san kufa namaan kufe san kufa namni kuffise san hin dagatu gaafa tokko immoo si kuffisa isaa miti osoo inni homaa sin godhin rabbiinuu si kuffisa maaliif dabaati deemte sanii karaan sun karaa sirrii waan hin taaneef imalli sun imala sirrii waan hin taaneef daandii sun daandii haqaa waan hin taaneef kanaafu namoonni namarratti shira yaaddanii hadha gammachuu barbaaddanii boroo keessan balleessuuf deemtan hin dogongorina kaayyoo qabaatte taanaan bakka yaaddeni geessa eeyyan gammachuudhaan jiraachuu hin dandeettu tarii haalli jireenyaa sitti ulfaatee waan baay'ee murteessita garuu har'a murteen sun boruu keetiif gaabbii si ta'a jireenya boruu keessatti gaabbiidhaan jiraachuu irra har'uma immoo taabiidhaan jiraachuu si wayya dadhabbiidhaan jiraachuu si wayya maaliif jennaan namuu waan facaafate haamataa miire kanaafuu namni kamiyyuu waan gaarii namaaf yaadi qabaadha dhabi sun hireedha hiree jijjiiruu hin dandeessu ati kaayyoo keetti cichi rabbii keetirraa fagaatin uumaa kee hin dagatin akka inni si uume hin dagatin akka isaan ooltee bultuu hin dagatin dubbiin dhugaan kana namarraa fagaachuu dandeessa namaan adda bahi kophaasitti fakkaatin sun garuu rabbii keetirraa addan bahin uumaa keetirraa addan bahin waaqa keetirraa addan bahin adda bahummaan yoo waaqa keetirraa adda baateedha namarraa adda bahuu miti yoo isarraa adda baate ati adduma kanaafu yeroo baay'ee kaayyoo kee milkeessuu fi waa baay'ee taata namas gaafatta fuula namaas dhaabbatta sun tattaaffii kaayyoo biruu kee ittiin milkeessuuf yaaltuudha yaaliidha sun rakkoo hin qabu kanaafu namatu yeroo himaannaan jedhe maa naman gaafanne maaf na gargaaraan jenne naan jennaan natti ulfaataa jedhe maaliifi mootummaanu biyyaa biyya deeme gargaarsa gaafata ittiin biyya bulchuudhaaf wanti hojjetaa jirtu waan dhuunfaa kee waan hin taaneef gaafadhu kanaafuu gaafachuun salphinaa miti garuu hatuu salphina argitanii karaan taaneen naman gaafatin karaa dhugaatiin gaafadhu
namoota si dura jiran, namoota humna sirra qaban. Eeyyen maaliif kun tattaaffii karaa kaayyoo keetii ittiin imaluuf deemtu keessatti tattaaffii ati gootu, carraaqqii ati gootu kanatti hin saalfatin. Ilaame nama akkamiittu nama jibbaa innaan nama gareen hayyoon namaa waa beekee nama qeeqa. Gareen immoo osoo waan nama hin beekne, osoo waanii namaa hin beekne, osoo homaa hin beeknes nama qeeqa. Nama jiiqa, nama arrabsa maal jedha. Irra hayyoon namaa immoo arraba namaas qeeqa namaas bootaan laatu. Achi keessatti of laalee achirraa barata. Bakka san jira taanaan irraa deebi'a. Bakka san hin jirre taanaan karaan isaa sirrii ta'e taanaan qeeqni tuffiin jibbi. Akkasuma namni waa qabu namni maal godha? Hin tuffata, hin jibbaa, hin qeeqa. Kanaafu tuffii namaatiif, jibba namaatiif yookaan jaalala namaatiif jettee ati waan tokko hin hojjetin. Kaayyoo keetiif jedhii hojjedhu. Imala keetiif jedhii hojjedhu. Bu'uura keetiif jedhii hojjedhu. Jalqabbii kee kaleessaa galma kee boruutiif jedhii hojjedhu. Boruu kee dhugoomsuuf hojjedhu. An adda gammachuun qaba. Joosiin jedhu jireenyi natti tolee, qabeenya qabaadhee, waan guuttachuu qabu guuttadhee osoo hin taane fayyaa koo qabaachuun koo anaaf gammachuudha. Namichatu Rabbiin kadhate. Maaloo maalan si godhee? Anaaf maaf fooqii maaliif makiinaa naan laanne jedheetti boo'ee kadhate. Kadhannaan Rabbiin kadhaan qabuu miree namarraan fuudhu waa naman gaafatuu fuudhee kenneef ni badhaase. Gaaf kaanii namichi kun itti tolee bashannanee isa kaleessaa rakkoo deegatee asif achi fiige. Bakka injiraanii dhugee maal ta'ee sakkaree makiinaa akka barbaade godhu. Gaaf tokko halkan dhugee sakkaree makiinicha ari'u jammare. Osoo ari'u qilee itti tareet makiinaa caccabseet ofii immoo miidhame hin duune. Miilli isaa garuu irraa cite. Gaaf kaanii namichi kun makiinaa kana oofuu hin danda'u. Alga irratti hafee maal ta'e? Ol ka'ee deemuu hin dandeenye. Ganaa maal jedhe? Yaa Rabbii kiyya jedhe. Luka kiyya naa deebisi. Makiinaa fooqi kan hunda narraa fudhu waan naa kennite hunda narraa fudhu luka kiyya naa deebisi jedhe. Intaatirii har'a. Namoonni baay'een akkasi ofitti hin beeku. Qabeenya kenna. Qabeenya caalu fayyaa keenya akka ta'e hin beeku. Tarii qabeenya birrii wayii argannee waan akkasii saniif kun qabeenya sin fakkaata yookaan nattis sittis kun sitti fakkaatiin obboleessu. Qabeenya caalu fayyaa keeti. Argitee fayyaa kee gaaf qabaatte waan kamiinuu gabbaatee deemtee galtee boqonnaa dhabar. Algarra ciiftee achirra ooltee baatee jennaan. Sun siifillee boqonnaan qabu qabeenya miliyoona biliyoona ta'e. Akkuma namicha kanaati. Kanaafuu qabeenyaan naman jijjiirina. Naman gurgurina. Yoo ta'e waliif gaarii yaada. Waliin qoodina. Namni namummaa isaatiin hin kabajamu. Yeroo tokko Finfinnee deeme mucicha afaan Oromoo dubbataa poolisiidha. Meeshaa wayii fuudhuudhaaf deemnee makiinaa keessa jirra. Afaan Oromoo dubbachuu isaatti hin gammade. Afaan Oromoo dubbachuu isaatti hin gammade. Poolisii ta'e oo maashaallah abbii afaan Oromoo dubbattaan jenna. Mucichi maal naan jedhe? Anamma akkas hin jedhu. Akka inni naan jedhan jedhu maal naan jedhe? Abbee afaan Oromoo osoo hin taane afaan naannoo afaan akkanaan dubbadha naan jedhe. Afaan kutaa akkanaa dubbadha naan jedhe. Kutaa maqaa dhahe. Baay'ee tokko rifadhe. Maaliif jennaan? Amma jedheen hanga dura afaan Oromoo dubbachuu keetti gammade amma immoo akkana jechuu keetti deebisee gadde Oromoo ta'uu keettu gaddeeraan jedheen. Maaf naan jennaan ani kutaa san sin gaafanne naannoo san sin gaafanne ati immoo deemtee naannoo san hidhatte kun immoo Oromoo keessatti hin ta'u.
Kanaan akka karaarra nu buuse diinaaf ol nu kennaa kan ture. Kan nu gurgursiise ol nu nyaachisaa ture. Maaliif jennaan ati gaaf Oromoo taatee Jimma dhalatte gaafa Wallagga guddattes Oromoodha. Gaaf Arsi guddatte gaafa Baaletti dhalattee fi gaafa Arsi guddatte ati Oromoo taateerta Oromoodha. Dhumateera. Afaan saba kanaa dubbatta. Tarii maalummaa yookaan akkas keessa buutee waa'ee saba kanaa beekuu dhabuu dandeessa. Garuu afaan Oromoo dubbatte afaan kutaa sanaa kutaa kanaa yoo jette ati Oromoo miti anaaf namni kutaadhaan kutaa qoodu anaaf Oromoo miti. Dhugaa eenyummaa koo nan kabaja nin beekaa nan jaaladha. Akkasumas namoota Oromoo addaan qoodus hin jaaladhus hin fedhus arguus hin barbaadu. Anaaf Oromoon tokko akkam jenna ani Arsiidhaan hin beeka. Arsummaa kootiin nan boona. Wallaggas osoo ta'e akkasuma wallaggummaa kootiinis Oromummaa kootiinis nu boona. Ani Arsii jechuun Shawaa jibbuu, Shawaa qeequu, Shawaan akkas jechuu miti. An Arsiidha. Nin beeka. Oromoodha. Maal jennaan amantaa garagaraa qabaachuu dandeenya. Amantaan ka dhuunfaadha. Garuu Oromummaan waliin nu guduunfa. Oromummaan waliin nu guduunfa. Kanaafuu maaloo warroonni Oromoo kutaa garagaraatti qooddanii akkasii maarree jettan kun faashina darbe. Qoqqobii nyaatame kun. Kanaan dura diinni akkasitti addaan nu qoodaa turte. Ifallee naa godhaa. Maal jennaan waa'ee namaatiin dhufe gara kutaa. Maaliif jennaan waanuma namni godhutu kana. Nama jennaan waa'ee nama tokko kan akkas kutaa nama nuduun taane haala namni keenya itti godhu. Akkasi waliin qoodina siyaasa keessa seenuu koosoo hin taane. Haalli jireenyaatu siyaasa akkamittiin seenu. Jireenyuun siyaasa mataa isaati. Kanaafuu ana na dhageessanii gorsa kiyya fudhattaniidha osoo hin taane waan narraa eeggamu dubbachuu waan qabuuf. Dirqama hanga yoomii callifta hanga yoomii ustee teessa. Ta'uu hin qabu kun. Enumaayyuu amma Jawaar akkas ta'u malee maarree waan jechuun dhagaa sooshaal miidiyaa irratti. Maaloo uummata. Kun immoo isiniif maalii maa ofii wal cabsinaa? Inde wanta hadda dhufe kana bar jalqaba waa hunda caalaa afoo dhaabbatee waa meeqaan eenyu ta'e galanni isaa silaa akkanaa miti. Namni maafii nama jaalatamaa baay'ee nama jaalatamaa nama kabajamaa nama bakka guddaa namaaf qabu namni hin jaalatu. Osoo jaalatame nama kanatu jaalatama. Osoo kabajame biyya kanatti nama kanatu kabajama. Har'a isaa miti namoonni baay'een isaaf dubbataa jiru. Maaliif dhugaa isaatiif dubbatan. Ani nama tokkoon arge biyya kana keessatti hanga dhaladhee arge nama dhugaa. Innis Jawaar. Namoonni hedduu jiraachuu danda'an. Anatti kan mul'ate isa. Kan beeke kan arge. Kan amanu. Karaan isaa naaf ta'ee jira. Tarii siif ta'uu dhabuu danda'a obboleessa obboleetti. Si jibbisiisuu danda'a. Kun yaada dhuunfaa kootiiti. Anaaf naaf ta'ee jira. Anaaf mootummaan dhugaa mootummaan haqaa. Anaaf isa. Abbaan barbaadde waan barbaadde na godhuu dandeessa. Abbaan barbaadde waan barbaadde jechuu dandeessa. Kun irraa duuban nan deebisu. Karaan isaa naaf ta'ee jira. Imalli isaa naaf ta'ee jira. Maaliif argee jira? Waggoota kanammoo waggoota darban kanneen keessatti argee jira. Nama haqaati. Nama dhugarraa achi hin gorre. Nama dhugaa fuula keetirra barreessuu danda'uudha waan itti jala qabatte.
dhugaa fuula keetirra barreessuu nama danda'u. Nama kana waati jettee akkas jettuun nama dhaga'ama. Maaliif jennaan namni nama tokko biratti kabaja qabu tokko biratti hin xiqqaata. Haaluma namaattu akkasi. Ani immoo kan jedhu Oromoo isin waliin xiqqeessina. Isin uummata kabajama, isin handhuura biyya kanaati, isin mataa biyya kanaati. Ofii waliin xiqqeessinaa, diinaafatti waliin xiqqeessinaa. Dhaamsi kiyya kana. Kanaafu hayyoon gugurdoon, hayyoonni beekamoon, lallabanii, artistoonni bebbeekamoon iyyaniiran. Waa'ee tokkummaa hadha waan deebi'ee tokkummaa isinitti hime isin ni fudhattanii jedhee isinitti haasa'uutti hin jiru. Kun akka nama tokkootti, akka anaatti, akka Habiibiitti, akka Jaambootti bakka bu'een haasa'aa jiru. Yaa nama, hanga yoomiiti nuti garuu? Hanga yoomiiti nu tokko hin taane ammallee kutaaf lagaa TikTok kanarratti maarroodha akkasi maaliin akkasi? Hai. Maaf ol hin dhageenye? Maaliif bifa yaadaatiin wal jala hin qabne? Jechaan dura, dubbachuun dura. Anaaf ka as jiranis Oromoon anaaf Oromoodha. Ka bosona jiranis anaaf Oromoodha. Anaaf dhiiga goote, anaaf fo'u goote, anaaf lafee goote. Kan as keessa jiranis Oromoon anaaf akkuma isaan bosona jiranitti na haduuda miidhamni isaanii. Gaafa asii deemee ofumaa wal adamsina. Gaafa asii ka bosona deemu, ka bosonaa yoo dhaqee isa ajjeesu garuu jidduu kan akka duudu. Maalidha? Oromoodha. Ka bosonaas du'ee, ka asiis du'ee Oromoodha. Du'a Oromootti hin gammaddu. Du'a ilma Oromoo tokkotti hin gammadu, nan gammachiisu. Tarii daandiin inni irra jiru na gammachiisuu dhaba. Siyaasni isaa natti toluu dhaba. Karaan isaa natti naa fudhatamuu dhaba. Garuu du'a isaatti hin gammadu. Akkamillee yoo ta'e jireenya isaatti hin gammada. Maaliif jennaan nama waan ta'eef namni kun tarii dogongoruu danda'a. Dogongora sanarraa barachuu danda'a. Nama jirutti malee nama duutti hin gammadamu. Namni jiruun jijjiirama. Waatu isa garummaa waliin bitinaa, waliin gurgurinaa. Waa maraafuu waa baay'ee keessa deemee borcee jira hadha. Kanaaf ilaamee anaaf Jawaar mootummaadha. Naaf ta'ee jira. Nama haqaatii, nama dhugaatii nan kabajaa, nan jaaladha. Tarii ati hin jaalattu ta'a, ati hin jibbitu ta'a. Kun yaada dhuunfaa kootiiti. Obboleessa. Kun yaada dhuunfaa kootiiti. Inumaayyuu namni nama maal jedhaa? Lafa dhugaan baay'attutti lafa dhugaan jirutti sob heddummaatti. Lafa dhugaan jirutti sobni heddummaatti. Kanaaf iyyuu jiraame osoo waliif taanee waliin lolle. Kan wal lollurra waliif taanee waliin lolle. Waliin taanee waliin dubbanne. Of taanee osoo dubbanne har'a sadarkaa kanarra hin geenye. Miidhamni kee miidhama kooti. Jedheera galoon. Wanta hundaa fixeera yeedaloo bolaloon xap godhee lafa kaa'e. Haa jiraatu haa galatoomu. Kanaafuu Oromoo dhaamsa koo kadhumaati. Tokko ta'a, wal jaaladhaa, wal kabajaa, tokkoomaa. Malee nama dhiibinaa, waliin dhiibinaa, diinaaf waliin kenninaa, waliin arrabsinaa, waliin qeeqinaa. Walirratti yaraan yaadinaa. Nama waan taateef atis namarratti waan hin taane yaadin. Tarii namni sun si aarsee waan wayii si godhuu danda'a. Nama san miidhuuf hin yaadin. Tuffadhu irra darbi. Ilaalcha isaa sanuu. Nama faallaa kee ta'u mormuuf hin deemin. Yaada mataa isaatti haa ibsatu dhiisi.
haa ba'u. Ati immoo irra darbi. Callisii irra darbi. Kasiif ta'e filadhu. Kasiif ta'e fudhadhu. Hunda fudhatin jecha namaa ilaalin. Argite? Namni waan garagaraa akkuma haalli bifti wanti garagaraa qabu ilaalchi isaa inni siif qabu garagara. Kanaafuu wal ta'ii, of kabaji, wal jaalatu. Maal qaba yoo wal jaalate uummanni? Waliif ta'ii, waliif tumsi, waliin tumsi. Waliif jiraadhu, waliin jiraadhu. Jaalalaa wal biti. Qarshiin osoo hin taane. Diinaa wal didi. Jaalalaa wal biti, diinaa wal didi. Ofii keetii waliif dhaabbadhu. Dhaamsi kiyya kana. Walumaa galatti wanti haasa'e kun haaluma ilma namaati. Ilmi namaa maal keessa, siyaasa keessa illee akkanumatti haala. Jireenya keessa osoo hin beekne siyaasa keessa seentaan amma. Injiraa miree seeneera. Osoo hin beekin seene. Maaliif jenna haaluma jiruu kanaatti akkasi godha. Kanaafuu walillee hin qeeqnaa. Wal qeequun hin jira. Ka beeku waan wayii namarratti argitee qeequun hin jira. Garuu hayyuu kee cimsadhu jabeeffadhu malee fuula diinaa afutti fuutee harguftee nama hin darbine. Jabaa kee jabeeffadhu malee diinatti afarsitee hin kennine. Kanaafuu walaa jaalannu, waliin haa lollu, walaa taanu, haa tokkoomnu. Isinin jechuu barbaada. Isin jaaladha. Isin mataa biyyaati. Dhugaan dubbadha. Uummanni sabni kun mataa biyyaati. Mataa biyyaati. Jawaar immoo mataa dhiiraati. Dhugaan dubbadha. Namoonni baay'een jechuu dandeessa. Anaaf inni mataa dhiiraati. Sabni kun immoo mataa biyyaati. Handhuura biyyattii kanaati. Kanaafuu isin uummata kabajamaadha. Uummata jaalatamaadha. Uummata kabajaan isiniin malu. Uummata jaalalli isiniin malu. Anaaf ka isin miidhe, ka isinitti miidhaa yaade natti miidhaa yaade. Cabni keessan naaf caba. Dhabni keessan naaf dhaba. Miidhamni keessan naaf miidhama. Beelli keessan naaf beela'a. Qabaadhee isinii godhuu dhabuu danda'a. Qabaadhee isinirraan hambifadhu. Qabu silaanuu isin wajjin dhabe. Beela'us isin wajjin beelaa isin waliin jiraadha isiniin tola. Isiniin alan jiraadhu. Isin jaaladha. Naaf jiraadha galatoomaa ulfaadha. Asumaan immoo like share gochuun hin dagatina. Subscribe naaf godhaa. Anillee ilma keessan nama guddachuuf deemu nama waa baay'ee yaadaa jiru. Humna dhaba malee nama waa baay'ee of keessaa qaba. Nama waa baay'ee of biratti illee qabadhee jiru. Kanaafuu waan biraa naan godhinaa. Subscribe naa godhaa na gargaara. Kun immoo uummanni keenya uummata miliyoona jaalatamoodha, uummata kabajamoodha. Kun isinitti hin ulfaatu. Please subscribe gochuudhaan na gargaara. Asumaan immoo na of kolchaa. Uummata kabajamoo, uummata jaalatamoo. As keessatti waan balleessu jiraadhe ta'e nama dogongoree jecha keessa darbee waan jechuun jechuu mala dhiifama. Dubbachuufan waan dhagamen dubbadha jedhee akka nama tokkootti dubbadhe yoon balleesse, yoo tarii nama keessaa miidhe, yoo dhugaan dubbachuun malli dubbadhe dhiifama. Isinin jedhaa, isin jaaladha, isin kabaja. Nagaatti. Video biraatiin deebinee wal argina. Hin dhiisu. Ittiin bofa. Jaaladhu jibbi. Like godhii dhiisi. Namni tokko laali video kana 0 naa laali. Kun anaaf yoomiyyuu ni ta'a. Kanaaf waan hin dhiisu. Haasaa koo ittiin bofa. Waan argin callisu nan dubbadha. Isin jaaladha. Jaalala isiniif qabu immoo akkana jedhee himuu hin danda'u. Hin lakkaa'amne. Ummata mataa biyya isiniif jira, isiniif jirra. Galatoomaa.